Irreerram. Kaleessa naannoo sa'aatii torba walakkaa naannoo sa'aatii keessatti haleellaan kun kan inni dirooniidhaan raawwate isaan booddee misaa jinumaan nyaannee akkasuma utuu ta'aa jirru naani akka xiqqoo daqiiqaa 5 turre gaafa akka biraa deemu dirooniin dhufee uursuutti kee bakka nuti fadhannee mana iddoo tokko waliin magaalaarra buusi. Mazooriyaa naannoo mandii keessaa naannoo gara waldaa bataskaanaatti dhiyoodha. Boombii irra buuse boombii gaafa irra buusu makiinaan hin gubatee namoota hedduu fite bakka. Gaafa bu'ee jalqabni isaa makiinaa xiyyeeffatee dhufe makiinaa waraanaa adda bilisummaa Oromootu dhaabataa jira. Makiinaa gaafa inni dhaabatu makiinaa sanarra bu'ee namoonni boombii illee ofitti waraana keessaa qabatanii ijoolleen muraasni hin jiru. Isaanirraa ammoo gaafa boombiin faraddaasisu guutummaa lafaa fagootti fudhatee naannoo namoota baarran deema manaa jala fa'aa ta'an kana fa'aa baay'ee ajjeese jechuudha sanaan kan ol qabatu dabalee immoo iddoo kan biraas dhaqee buusee fiilla fidii uummata walitti qabamee jiru uummatarra buuse. Battanuma sanatti makiinarra buuse jalqabaa makiinarra buuse immoo namoonni walitti qabamanii gara olii naannoo sana jiru iddoo lama buuse dhaqee nama uummatarra isaanirra buuse. Guyyaa kareessa magaalaa Mandiitti guyyaa gabaa ture sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 gidduu kan ta'utti naannoo Mazooriyaa yookaan Maqadaadhaatti iddoo jedhamutti kan dirooniin uummata walitti qabamee jiruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo sanatti kan isheen rukutte kan miidhame waraana utuu hin taane baay'inaan uummatadha kan miidhame. Battala sanatti kan naannoo namoota 7-8 kan ta'anidha. Namoonni 13 kan ta'an immoo mana yaalaatti kan isaan seenanii turan yaallee kan dullooman namoota baay'eedha jechuudha. Walumaa galatti naannoo 20 ta'u uummati sodaa sanarraan kan ka'u guyyaa irraa kana magaalaa Mandii keessa waan nama hin qaxxaamurre jechuudha. Saadimmaatti waraana mootummaatti kan dhufee uummatee jiru. Uummati immoo sodaa sana jechuudha yoo miidhaa kan jedhu bira mankee uummati tokko yoo namni baadiyyaatti kan namni jiru jechuudha uummati magaalaa. Achi turte naannoo sana wayita wanti kun raawwatutti. Iyyee naannoo sana turre xiqqootu jalaa ba'an jechuudha. Bisaadhaa fi buddeena nyaataa kana nyaachuutu galaa jiruuti kan wanti kun ta'e. Miliqnee jala kan jechuudha wanti qochi qabu daa'imman namoota naannoo sana jiran immoo humaayyuu waan hambisee qabu hamma harreetti jechuudha harree gabaa dhuftee amma jeesitti kan inni ta'e. Baay'ee reeffa namaa kan yoo ilaalamedha kan irraa mataa kutee kan irraa miila kutee waan ta'eef eeggasii jechuudha bakka kan reeffa dhufee kaafate. Makiinaan kan ishee irra buute makiinaa waraanaati makiinaatti waraanni socho'aa turedha. Ta'us immoo makiinaa kanarra waraanni baay'inaan hin jiru xiqqaatu yoo baay'ate waraana nama 5 6 kan hin caalledha. Sanadha makiinaa 2 gidduudha kan isheen buustee sanarratti jechuudha makiinaa sun achumatti barbadooftee namoota sun achumatti gubatanii hawaasa duukaa miidhan jechuudha akka dhibba keessaa 95 kan miidhamu hawaasadha malee waraanichi ture waraanni inni moggaa jedhudha bakka keessatti hawaasadha jechuudha kan miidhuu sanatti. Namooti battala sanatti duran kan magaalaa keessa jechuudha. Warra magaalaa keessaa beekna malee baay'een isaa reeffisa baadiyyaadhaan baadiyyaa gabaa dhufeera waan ta'eef baay'een isaa baadiyyaatti kan miidhagee fi magaalaa keessa immoo xiqqaatee nama 7 hanga 8 kan ta'an jechuudha. Guyyaa irraa kana awwaalchaa fa'aa deeman kan keessa galgala kana awwaalamanii nama kana ta'u jechuudha. Namooti hospitaala galan immoo qabatamaatti namoota 13